Shama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumas warroonni hagammaa na jalaa naa viidiyoo kana ilaaltanii laayik sheer gochaa turtan guddaanaaf galatoomaa eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasumas immoo warroonni viidiyoon har'a galakkisa kun yoo isinitti tole laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Maaliidhaaf daantelii dhoofte nutti agarsiistaa jechuun keessanii nafu haganadha isinumatti agarsiisuudhaafan. Dhugaa ija afootti of laalee ija afootti of laalee maalan godha kun shaantaa kafana tokko ta'ee jechaatu jira dhugaa rabbi isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas qo'a kanan biraallee anuma haga isaa gagga'u sanitti agarsiisa jechuudha. Kunuuti kana viidiyoo isaa kana bichaadhaan isiniif hojjedhe halluu keechaa kana bichaadhaan ingaanatti fakkaatee ture jira yeroo sanii fi garuu ijatti na xiqqaate maaliif fakkeenyaaf warri baadiyyaa daabboo guddaa tolcha sila ta'eef dirqama ka guddisee dha'uun qabaadha jechuudha. Kuni keecha isaa gara daabbootti aanu kuni dammoo kara alatti aanu jechuudha. Kun maazanii afuriinan dha'ee takka lama sadii afur maazanii afur qaba haala kanaanan jechuudha. Isin immoo haala barbaadaniin dha'uu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf qoomidha masoobii daabbootti masoobii biddeenatti wanta barbaadanii mataatti gootanii dha'uu ni dandeessu jechuudha. Isin gaajjan kuni haala kanaanan dha'ee isiniin jechuu jaaladha. Halaalamee yannoo isaa qurxummii fakkaata. Isiniin jechuu jaaladha uummata qashtii kunuuti amma nagaa ammallee tokkollee dammoo kanallee bifa keechatiinan hojjedhee viidiyoo galakkisee malee bifa alaa kana yeroon itti dabalu hin hojjenne jechuudha. Viidiyoo isaa kanas kunuu hamma naangee kunis laala ijatti na xiqqaate jennaan. Maaliif yoo ta'e kan keechaa kun ingiliidha yoo ta'e malee masoobii fakkeenyaaf daabboo guddaa yeroo hojjete baadiyyaa deemtu irraan bareedu jechuudha. Kuni kara daabbootti aanu kuni dammoo kara ala isaatti aanu jechuudha. Kana fakkaata kunis kanan biraatis ni jiru isinitti immoo na agarsiisa jechuudha. Kunoo kana fakkaata kunis ni jechuu jaaladha. Sigaajjan isaa dammoo laala. Fakkeenyaaf asitti buusee raawwadheen asitti kana akkanatti fidee asiinis kana akkanatti fidee olitti cufee as keechatti illee keechatti misira kana buusee jira hatara kana jechuudha. Ishiin asitti dhaabbatti kun immoo dhufee iddoo kanatti dhaabbata. Kuni dammoo dura asitti akka waan olitti cufamu ta'e booda dammoo addaan banaa deemtu jechuudha. Viidiyoo kee duraatti irratti argachuu ni dandeessu. Kana dammoo kunillee viidiyoo isaa kan keessaa siniif hojjedhee tanan jira. Bifa diimii kanaan jechuudha. Garuu adii alaa kana yeroon itti qaxxalu hin hojjenne jechuudha. Sababa saniif kunuu haala kanaan adiitti dabalee ana haala itti natti bareedan hojjedhe jechuudha. Isin garuu immoo bifa barbaadaniin diimaa kana qofa gochuullee ni dandeessu. Bifa aynata barbaadanii fakkeenyaaf ammaas keechaa barbaadan kana itti dabaluu barbaadan immoo bifa kana itti dabaluu ni dandeessu jechuudha. Kun fedha keessanii fedha kootii muti jechuudha. Ani wanta akka fedha kootii akka jaalala kootiitiin dha'ee jechuudha. Haala kanaan kunillee kana fakkaata isiniin jechuu jaaladha. Malkiinaaf kennee malka saxany mo'aa ka gorobeet na'uu jedhani akkasanii akka anis gara haadha kootiitti hin baranne akka okoo jalattan baradhe waaqayyo akka okoo umurii ishinaaf haa dheerechuu. Ammallee ishiitu yeroo ishiin ooftu yeroo sanitti jechuudha hin jaalattu akkanani hojii ogummaa harkaa baradhu akkanani biqqaa hawwiin ishii akkanani waan guddaa wayitirra ga'u barbaaddi malee wantoota akkana akka hodhaa akka kana godhee annu jedhu hin barbaadu. Ani garuu jalaa hatee tanan hojjedhaa ture. Siniin jedha.
guyyaa tokkoffaa daantelii ishiin mana hin jirtu gabaa deemtee jirti akka ishiin itti dhooftu sanitti naa jedhee tanan ija keessa jechuudha zigaajjaa kana buusuun beekuu ture ija keessa waraana ija keessa dhaadhaaniika booda najjeesti jedhee tanan hiikeetoo lafa godhe jechuudha daantelii hiikee lafa godhe siniin jechuu jaaladha kana fakkaata kunis. Kunooti zigaajjan isaallee calqaba asii jammaree asitti dhaabbatee asittis buuseen asitti dhaabbatee kunis dammoo asitti buuseen asitti dhaabbatee kunis asii jammareen asitti dhaabe jechuudha adeebisee asitti illee dammoo haala kanaan itti dabale jechuudha haaluma kanaasin akka fedha keechaniisitti jechuudha zigaajjan beektu irra caalaa kirooshii qabachuudha kirooshii qabachuu yoo dandeechanii dhugaa waaqayyo zigaajjaa buusanii dha'uun uuma bofus uumaa nama dhibu gija tokko fakkeenyaaf zigaajjaawwan garagaraa nama dhibuu danda'u garuu kuni nama dhibu dhugaa rabbii jechuudha. Kunooti qayyeen dhufe kunoo kanallee kunoo haala kanaan hojjedhee tanan jira daaretti bichaa diimaa akka badaa ta'ee ijatti nama diimata garuu kuni akkasii isiniin jechuu jaaladha kana dammoo haala kana daaretti dha'ee daantelii diimaa akkanaa kana akka wantoo qallalii kanan jaalattu beeqaan beekufataa jedha jetti wanna ta'erraa daabboo fakkeenyaaf yeroo mana namaa deeman dhiizee laalcha deeman fataa jedha irraa jetti sila ta'eef qallalii kanan jaalattu kunni dammoo zigaajjan isaa iddoo kana jammara jechuudha. Kunooti asittiin jammara dhufee asitti ni buustu dhufee asitti ni buustu asittis ni buustu. Akkasii isiniin jedha kun immoo kana fakkaata dhiifama. Kunooti kunis dammoo anuma tiriitan dha'ee jechuudha haala kanaanii bifoota garagaraatiin jechuudha haala kanaanii dha'ee isiniin jechuu jaaladha kunni dammoo jechuudha zigaajjan isaa kophaatti fakkeenya akkanatti daantilii masoobii daabboollee dha'ee tanan ture haala kanaan jechuudha kunooyi kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladha. Daantiliiwwan kaawwan immoo kowaasinitti agarsiisa kuni kana fakkaata takka 2 3 4 5 6 kuni jaan hundi isaaniituyyuu masoobii daabboodhaaf tiriidhaaf agingiliidhaaf wantoota garagaraatiif jechuudha nama barbaachisaa isiniin jechuu jaaladha uummata qashtii kaawwan illee dammoo isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasumas immoo kanas viidiyoo isiniif hojjedhee jira kana quumiidhaafan hojjedhaa isiniin jedhee ture yeroo sanii eeyyanii kun haala kanaan kanas hojjedhee tananaan kana fakkaata faayiqaa mushurraa waaqayyo nagaan biyya keenyatti yoo nu galchee mana keenya babbareeffannee sanaafataa goonee ka isinitti agarsiisnu nama sanii nu haa godhu kana fakkaata kunis handaabboo quumiiti. Kana dammoo masoobii daabbootiifan dha'ee jechuudha haala kanaanii kunooti kana fakkaataa isiniin jedha kunillee masoobuuwwan daabbootiif dhahamee adii bichaadhaan dhahamee mataa fi miila isaa jala bichaadha malee kuuwwan akka jiruun adumaan dhahame jechuudha kana fakkaataa isiniin jechuu jaaladha waaqayyo kana gaan biyya keenyattis nu haa galchu gaafa waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu galche mana keenyattiin bareeffannaa wanta tokko akkasumas kuni bifti adii kuni kan namaati hiriyaati kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee ishii kabaju ishiidha fana hojjedhe waaqayyo gaafa nagaannas biyya kootti na deebisee ishiis nagaa waaqayyo biyya ambaa hechaa ishii naaf galche nan kennaafi jechuudha waaqayyo nagaan anas ishiis haa galchu tsalooti nu godhaayi waaqayyo ija keechan ollaasinaa agarsiisu hojjettanii too jechuudha akkasumas kana fakkaata kunis isiniin jechuu jaaladha kunis dammoo takka 2 3
afuri shan sigajja shanii nama kuni sinin jechuu jaaladha qo'a kaawwanillee sinittan agarsiisa kana dammoo masoobii daabbootiif handha'ee beettu kana nan xiqqeecheedha lamin kaawukin masoobii guddaa bituu hin danda'a yookiin masoobii xiqqaa bituu hin danda'a sababa saniifu akka badaas yoo irra guddatee erbee ta'e bu'aa maal qabare jedhee tananan xiqqishuma dha'e mataallee ani immoo kanan barbaadu masoobii biddeena masoobii xiqqoo anas jette jechuudha sababa saniifu viidiyoo kanaallee saniif hojjedhee tanan jira siniin jechuu jaaladha akkasumas dammoo kana tiriirratti jechuudha fakkeenyaaf yeroo tokko daabboo murtanii biddeen murtanii kidaan irratti viidiyoo kanaallee siniif hojjedhee tanan jira ni beektu sila ta'eehu kana fakkaata ni biraa dammoo kunillee fakkeenyaaf kanas akkuma duraa nuti irratti jechuudha daabboo wanta barbaadan irratti shaffanachuu ni dandeessu jechuudha wanta fedha keessanii wanta isin dansisin jedhe irratti shaffanachuu ni dandeessu sinin jedha dhiifamee balballi rukutaa akkasii sinin jedha kana fakkaata kunuuti asitti tanallee akkasii kanalas dammoo kidaanii fakkeenyaaf yeroo mana namaa ganfoo hojjettanii deemtanii biddeeffatanii deemtanii kana irra godhatanii deemuu ni dandeessu jechuudha viidiyoo kanallee sinii hojjedhee tanan jira tanallee jechuudha kunoo tanas wanta barbaadan irraa godhatanii too deemuu ni dandeessu jechuudha isinii fedha keessanii akkasii isiniin jedha kunis ka maala isinitti maree barbaadtunis tanallee dhiifama wanta barbaadan irratti buufachuu ni dandeessu jechuudha tanas akkuma dura isiniin jedhe daabboo irrattis kidaan irrattis waxii qiccanii wanta barbaadan guutanii irratti buufachuu ni dandeessu jechuudha tanas maala isinitti maree uummata qasti kuni dammoo rakabootiidhaafan hojjedhee isiniin jedha kun haala kanaani kanattini hojjedhee namichi kiyya afaan isaa walitti hin jedhu wanni hin godhu hin jiru sababa saniifu kana dammoo haala kanaan rakabootiidhaaf hojjedhe jechuudha kun akkanattis daardaar isaa kanattis itti hojjedhe jechuudha kana fakkaataa siniin jechuu jaaladha kanallee siniif viidiyoo isaa hojjedhee jira wanta barbaadan irratti shaffanachuu ni dandeessu biffee soofaa wombarii abbaa jahaata irratti godhachuu ni dandeessu siniin jedhee jira kunillee bifuma isaati hin xiqqaatte malee kanallee wanta barbaadan irra buufachuu ni dandeessu jechuudha fakkeenyaaf haala kanaatiin amma sahaani lamissaalee wombarii sheerii jaha qabu irratti jechuudha sahaanii jahatu dhiyaata jaha dhooftanii sahaanii fakkeenyaaf fi odoo lamassaaleef namni tokko misaa nyaachuu yeroo barbaadu sahaanii yoo ta'e kun sahaanii jala akkanatti buustanii akka wombariin keechan sin jalaa hin qoshaashuuf fakkeenyaaf nyaanni o'aa yoo ta'e sahaaniin kuni qarri sahaanii kun wombarii sin jalaa balleechuu danda'a. Sinimmoo haala kanaan irra godhattirii kanaa sahaanii jala gochuuf fakkeenyaaf kidaanii tokkotti yeroo ለምሳሌ ገንፎ marqaa yeroo hojjetan o'adha jechuudha marqaan
o'asuun kidaanii o'asuun wanta miidhuu danda'a sababa saniif isin immoo kana jala buufachuu dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas tanas kun haala kanaanis kanallee barbaadan jaha dhooftanii akkanatti haala kana lumutti kana akkanumatti jaayoo dhooftan jala godhachuu dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Inni biraa immoo kana